gaburi gabo. Gaburi kanami. Qe'ee warra keenyaa yeroo jaan qe'een qe'ee waggaa jawwaa hedduu daf keessaa qabdi. Namni akka aadaa durittis akka aadaa ammaattis hawaasni keenya waan beekamu waa hedduudha qaba. Irra hedduu ammayyummaan hawaasa keenya keessa miidhaa adda addaa gaggeessuudhaan ammayyaan waa hedduu balleessaa jirti. Garuu as gaara mul'ata haraamis yeroo dhufnu waan dur ijaan takkaan argin hunda waa hedduu argaa jirra. San keessa quluu, wissaa, masxii, shaqaxii maalimmaas waan waa hedduu jira. Mee kana gaa warra beekuutu qajeelloon nuti hin beeknu. Mee ati maal jettaan waan harkaa qabdu kana? Gaariidha amma nu an dura baa Oromiyaa godina Harargee baa aanaa baddannoo araddaa burqaana gaa Raammis laga Raammis bakka jedhamu keessatti argamna. Iddoo kana keessa yoggaa dhufnu nuti Raammis laga Raammis kajuu sana laaloo osoo yaanuutu aadaa keenya ka dur tan irraanfatamte argaa dhufne yoggaa harroo maalii kajuu ifuma wal gaafii eegalle. Yoggaa buqqee garru buqqeen tana qofaa miti eessarraa kaati dheengee irraa kaati. Dheengee jamtu jira. Dheengeen tun maali yoo jette hiikkaatti si dhufa booda. Dheengee kaasa geeba sattarqaboobee weelkaa qabee wissaa dubraa wissaa salaataa quluu hojjaa quluu wadaa jaallee jedhanii jirti. Buchunuu duraatis jira. Isaan kun hundinuu diroo jedhanii jirti. Hiikkaa isaanii tokko tokkoon siifama hoggaan kana qabee taa'u waa malee miti waan kana siimuuf. Dheengee jechuun ilmi yoggaa dhalatu ijoollee yoggaa dhalatu haati ta'e kanattiin dhufoon quluu jedhanii silaa xiqqaatte malee silama gara weel qadaadaatti geesseeti qadaada irraa xiqqoo xiqqaatte malee qadaada jamti. Jecha duraatti si deebi'a. Isiin sun guddatteeti dheengeen sun guddattee bakka tana dhufti. Dheengeen sun ijoolleen daa'imni yoggaa dhalatu ni dheengeniin jechuudha. Dhiira bishaaniin dheengeniiti dhala aananiin dheengeen. Wanni dhalaan garaa laaffattuuf mee kan hin beekne nama dhawaa yoo gartee nama boci dhalaan. Dhiirtii abbaan fedhe yoo garaan dhawaan beelaa leeti. Akka godhe jetti. Bishaaniin dhiirtii bishaaniin dheengeen. Dhiira jechuun goota wanni yaamiif garaan laaffattu dhiirtii. Kana wanni jiru kana bira yoggaa kunne yoggaa isaan kana bira kaasaa jira. Kaasni xixiqqaa jira. Kan dubri yoggaa qaadhimaan dhufeef heddummeeffatee tokko tokkotti harka kaa'u. Geemni kan hoggaa ooyiruu dhaqan qabatee kitiliira rarraafatee dhaqu. Sattarqaboobeen ayyoon teenya taattee sun ganama hojjaatti naqatteeti yoggaa kakachuu deemtu. Kanan naqaba yoo inni intala san fuudhe. Anaa jimaa raabsu malee jetti ulaa dura teessee. Ilma dardara hoggaa inni jimaa bira kute kanan naqaba yoo inni isii san fuudhe yoo jimaa naa raabsu malee sattarqaboobeen sani gurguddaa garaagarummaa qaba. Bira kunneen amma weelkaa seenne akka maarree buseetti qabeen kan jennu kanaana itti qabatan. Weelkaan kan itti fannisanii teessan. Melaali qabeen qabatteeti firaan laaluudha ittiin. Qabee kan jennu kan qabdee aanan qabateetuma fannoo ta'u jechuutti ilmite. Kun kana kabiraa diroo kan isin jiru aanan itti kan. Diroon tan yoggaa aanan qabeetti qaban sun ititan ayyooleen teenya fuutee aanan san ittiin itti raaftu jechuudha. Direen sun maal qabdi jennaan tuftee kajan qabdi. Bakka hafuuraan baafattu. Bada tuftee eelaa namni yoggaa see rabsu. Yoo isin sun qabee jiraachuu baatte diroon maal taati? Dhootee aanan kana ganna itti. Achitti ichaatti goote jechuudha tuftee. Kanaaf aanan achiin baafti. Weessaan reebisu hin jennu weessaan salaataa jira. Ta dubraa jira. Dubri yoggaa heerume dur. Milisee afur jala kaan. Weessaa san uka kaan. Yoggaan talagee jitu. Yoggaa leetoo waan gurbaan harkaan dhiitu kan dhabne isi sanin naiteeti nama dhufe saniif harka dhiiti jechuudha. Weessaa dubraa wanni yaaniif yoggaa isin heerumte. Weessaan salaataa akkuma quluu sanitti irra xiqqoodha. Ittiin bishaan keessanii salaatan jechuudha abbootiin keenya. Quluun hojjaa tan hojjaatti naqatanii dardarri ooyiruun dhaqu. Quluun soomanaa jedhanii jirti gudduun tanoo bishaan itti naqatanii quluu wadaajaa jedhanii inuma isii saniin ittiin dhugan jechuudha. Gabaabdumatti yoo keessa deemne bal'aadha. Wanni quluu buqqeedha. Waan kana qabdi. Isin tun ammayyaa miti tooftaan buqqeen tun tan uumamaan qabeenyi uumamaa dhalee aadaa uumamaan Oromoon qabdu itti fayyadamaa turte irraa tokko jechuun yeroo adiiti. Maashaallah. Galatoon.
Yo. Wow. Fayyaadha.